Akkam jirtu ijoollee Oromoo nagaa keessanii nagaa kootti gara sarabbii. Aangoo naa kennaniitanii osoon aangorra jiru aangorraa bu'ee amma. Maali jettanii hunda gaafattan? Ani Dr. Abiyin ture dura. Akka Dr. Abiyitan ture dura mana kana keessatti jechuudha. Duraan warri jarri Arabaa kuni warri manaan hojii madaamin ta'aaf namichi kee kuni bakka ijoolleen isaanii deemtee qabanii naan deeman oomisha waan Itoophiyaa kan wajjin hojjennu san jechuudha. Duraan gisee Filiippiinii wajjin hojjennu Filiippiiniin hoggaa ja'a waan dura turteef aangoon kun naan kennamne. Kushiinaa keessan hojjedha, cidhaatiin hojjedha, kafanan tokko isa duraan gisee mi'eemittiin sun Filiippiinii sun jirtu jechuudha. Amma Filiippiinii sun deemtee naan bakka Filiippiinii sanii san aangoon kiyya ta'e. Mana muluu wanatu qabee deemani. Waan badis na gaafatanii, waan jirus na gaafatanii, qabanii naan deemanii, bakkeen gaalaa nafu, bakkeen bineensaa nafu, bakkeen namaa nafu, firri isaanii nafu. Bakka ijoollee sun ijjatte nan ijjadha. Bakka ijoollee sun deemte nan deema. Waan ijoollee sun nyaatte nan nyaadha. Birriin naaf kennamaa. Waan adda addaan naa kennaa turan. Amma quufetaan aangoo san ofirratti qabuu, ofirratti ittisuu dadhabeetani Itoophiyaa saniin wallollee gaa. Wallollaan deemte mi'uun badde. Amma yoo maal siniin jeesitti tola. Filiippiinii duraan aangoo irraa buusee bakka sii bu'sanii teessoo sirra taa'e amma isii fidan. Isii fiduuf amma waraqata hojjechiifataa jedhan. Amma dubara akka dharguu aangoo tana of harkaa fuudhee kenne amma nan hojjedhamoo nan deema mana kana keessa. Amma hojiin kun hunduu natti garagala. Isiin amma ijoollee hojiin ishee jettee deemti. Yoo sammutaan na dhukkubu na dhukkubu. Ufumaa kiyyaa aangoo naa kenname akka abii sanan ta'aa jira jechuudha nama. Abiin aangoo Hayilamaariyaam Dassaaleny dabarsee kenninaa fi nama adagarraan biyya jira. Akkasan ta'e yaa jira keenyaanis amma. Akkasan ta'e amma akka amantaalee amma Filiippiinii sun cuftee aangoo koo kanarraa fudhachuu kaate duraan pirezidaantii ta'e tan bulaa ture. Yoon ani galutti micoora Itoophiyaa sun hunda hojjettee na eegde ani zannaxeetuma hirriba bichaa lafa koo eegadhe ijoollee raffisee rafuu qofa tureeyyu. Amma kunoo fooqii fi gubbaa lafa nyaata hojjedha qulqullina sana ijoollee eeguudhaan kafana tokko sun miicana nagan. Yoon ani sarratanii fiddan eegee duramaa walloltan isin lamaan hin jiru sarratanii jaan. Amma Filiippiinii sun waraqaan hojjetamee fi ji'a lama taatee ji'a sadii taatee xumuramuufitti gaffa inaan jaan. Naan ta'u hojjette qaxxal inaan jaan. Kaman taane biiroon qabu qaata dhufe galuuf birriin qabu. Akkaman ta'amee abiyaan turee eeggachuuf kunoo aangoon harkaa fudhatan. Meeqa isin mala naa mala. Qarbi kun ceeyee bishaan biratti eebutti. Har'a waa'ee Awuroopaatti irraa isin haasa'u dhufe. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoolleen hedduu nyaatamaa jirti achi barabbaramaa jiran waan ta'eef viidiyoo tana sheer godhaa please. Ijoollee hedduu bira akka ga'u. Guruuppii qabanii biyya keessallee dallaala gara biyya Awurooppaa nama deemsisu jedhanii biyya Awurooppaa keessallee namoota jira isaan mistiraa guruuppii qabanii akkasitti ijoollee kenna gowwoomsaa jiranii. Parsanaalis isinii kaasaa Kaanadaa, Awustiraaliyaa, Jarman, Faransaay, Ingiliis waannaa biyya siin jedhama kan itti nyaatamaa jirtu ijoolleen ta'inna. Ijoolleen biyya Arabaa gara nyaatummaan keessan, fayyaalummaan keessan, nama amanuun keessan yoomiyyuu akka jijjiiramtan isin hin godhu. Yoomiyyuu hin jijjiiramtanii hanga sammuu keessan kana jijjiirtanitti. Takkii maatii jedhanii, takkii abbaa manaa jedhanii, takkii nama amaanaa mallaqa bira kaa'atte jedhanii, takkii biyya Arabatu miidha, takkii immoo ofumaa of miiti. Hanga sammuu keenya anaan eegalee jechuudha. Alhamdulillah amma naqee jiraanii yaa'u duraan akkuma keessanii miidhamtuu ture. Muhimmin amma garuu waa takka isin himu Awurooppaa karaa lamaanii kan deemuu danda'amu. Tokko barumsaanii isa lammaffaamuu namni tokko ni kaasa godhatee si fuudhee yoo achi si fudhatuu barbaade kana. Kun immoo parsantii 99 kijiba parsantii takka. Sunis Allahu aalam kamii akka tasaaka'u kamii akka tasaaka'an 99 kun ganu iruma nyaatama karamatti hafa. Mallaqa keessan 300 400 gimmaasha miiliyoona kan miiliyoona ol kafalus inuma jira. Kana dabali jedhanii takka eegalan dura 100 jedhanii 200 50 dabali 70 dabali jedhanii akkasumatti sadarkaan guddataa deema. Bakka takkatti seenee jetti inuma dabalti gaafa kaanii biloogii godhan. Of eeggannoo godha please. Hanga daddeettanii isin biyya Arabaa keessa jiraattanii kan jijjiirama hin finne kan gammachuu qaama keessanii hin finne maalummaa keessan kan beene maal dalaguu qabna maal jijjiiruu qabna maal godhuu qabna jettanii ofirratti xiyyeeffattanii pilaanii kan baafne biyya Arabaa teettanii jireenya keessan kan diraayivar shufeerri jireenya keessanii nama biraati biyya Awurooppaa deemtanii yoo dullachawititti makamtanii jiniin kasoo qaddaaf sukkaara dhaabet achi teettan malee
biyya Awurooppaa deemtanii ammaan booda maal jijjiiruuf karaa kana katteetti gufatutu jira waa hedduutu jira amma Awurooppaa jedhan ujoolleen biyya nuyi bar biyya Arabaa nama jiru bar kan laayivii seenu kan viidiyoo dalagu kan waa'ee polotikaa haasa'u kan wal arrabsu kan wal gorsu kan footoo poosti godhu kan caffaru kan dannasu numa bar isaan yeroo hin qabani yeroo nu amma asitti qabnu kan amma nu jeej godhaniimi yoo nu jeej godhan isinitti osoo achi deemnee nullee jettaniimi amma isin akka gabrummaatitti bitamtanii firiidamiin qabdan natsaannatiin qabdan jedhan isaanis firiidamiin qaban natsaannatiin qaban garaagarummaan isaanii isaan baratuu hin danda'an nu baratuu hin dandeenyu. Nummoo bataqaraan isaan mallaqa qabatuu hin danda'an nu mallaqa qabatuu hin dandeenyu. Nu biyya Arabaa seennee ji'a tokkoffatti mallaqa ni arganna isaan hoggaa shan hoggaa jabooda afaan baratanii dalagaa eegalanii minaamina kawaa godhatuu danda'an. Nu takkitti biyya Arabaa dhufnu mallaqa ni eegalla maatii keenya jijjiiruu waan barbaannu malee namoota zuuraa keenyarra jiru jijjiiruu waan barbaannu malee biyya Arabaa kana keessanu kan doktorri ixifii doktoraati mallaqni kenna kan nu kafalamu dhugaa walitti himne jechuudha. Kanaafuu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh akkam jirtan uummata qaalii. Yeroo baay'ee wanti na ajaa'ibatu akka namoonni hedduu ani gammachuun qabu erga biyyaa bahee gammadee hin beeku gammachuuf aan wal hin beenu jedhan namoota kolfan namoota taphatan jala deemanii anuma akkana ta'a ana akkamitti yoom gammadaa jedhan ana akkamitti yoom akkanatti dastanyaa ta'e yoom hin jiraadha yoo maal godhe akkana gammadaa jedhan. Okay namoota san immoo yoo xanaati irratti gootanii maaliif maaltu si gaddisiise maali kan gammachuu si orge maal taate hojjettanii ni dalagatanii mallaqa ni argatan maatillee ni jijjiiranii firallee ni jijjiiranii garuu ofii ta'uu hin dandeenye of gammachiisuu hin dandeenye maaliif of gammachiisuu dadhabdanoo jedhaniin immoo weerratti kan murtaa'e gammachuun isaanii. Heerumuu da'uu mana keessa dalagan jijjiiruu hiriyoota jijjiiruu wayi dammoo gadi baanii uffatanii zannaxaniitiin olii gadi deemu gammachuun isaanii bicha weerratti kan murtaa'e gammachuun isaanii jechuudha. Yoo waan san argadhe ni gammada osoo waan san godhuu yaalaa garuu wanti sun na hin taane kanaaf waan san godhuu dadhabee kanaaf gammachuu kee dhabu osoo garuu waan san godhee ni gammada jedhan. Takki heerumuus ta'uu danda'a ilma argatus ta'uu danda'a wanti kun jechuudha. Kamuyyuu waan fakkeenya kamuyyuu fudhadhaa jechuudha. Ani waan akkasii ni hima kaa. Psychologically namni tokko yoo miilan deemu yoo gammachuun qabaatiin osoo makiinaa 5-6 jijjiiree abadan gammachuun argatu. Namni mallaqa xiqqoo qabu mallaqa qabu san yoo gammadin osoo biiliyoonar ta'e gammachuun isaa hin dhufuuf. Namni gammachuun isaa maalumarrattu kan murtaa'e ta'uu qabu. Nama ta'uu isaatiif Rabbi nama godheessa uumuu isaatiif alhamdulillah rabbil alamin amantii kana ta'e kennuufi amma namoonni hedduu furdina isaaniitiin gabaabbina isaaniitiin fuularra waan isaan irraa hanqate wayitiin qaama isaan irraa waan irraa hanqate wayitiin yeroo baay'ee of qaani wanna kana qabu namni hedduu akkana qaba namni sun hin bareedan akkanaan waan kanatu isaan gadi deebisa beetani nama ta'uu isaaniitiin hin gammadan addunyaa kanarra Rabbi dhagaa godhee biyya waa baay'ee godheetiin kan uumuu danda'u sammara keessa ilma namaa godhee kabajamaa jaalatamaa kan namaan olii galu kan nama fayyadu kan namni isa fayyadu kan waa hedduu jijjiiru balleessus qajeelchus nama godhee uumuuf waan sanuyyuu fudhateetiin maalummaa isaa kan jaalanne namummaa isaa kan fudhanne eenyummaa isaa kan fudhanne aqliin isaa kun dalaguu kan fudhan abadan namni sun gammachuun isaa weerratti murtaa'e taanaan hin gammadu namni sun osoo addunyaa tanarra ani akka ibalu yoom gammada ani akka ibalu yoom qabeenya qaba ani akka ibalu yoom makiinaa bita ani akka ibalu yoom mana osoo waan namaatiin hinaafu osoo nama laaleetiin mana namaa keessa hawwu addunyaa tanarraa tasanabbata. Kanaaf yoomiyyuu uffata irratti taznaanna'u irratti mallaqa irratti jiruu namaati irratti waan kamirrattuu gammachuun keessan hin maddin duraan dursee gammachuu keessan fida gammachuu keessanii jechuudha. Bakka nama ta'uu keessan hin gammada amantii qabaatu keessan hin gammada baatanii galuu keessan hin gammada dalaydaniitiin ofii taatanii maatii keessanii namoota naannoo keessan irra ta'uu keessan hin gammada osoo dalagaa qabaatu baattanii fayyaa qabaatu keessan hin gammada algarra hin ciifne nama kadhataan jirtanii. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ergaan kiyya kun ijoollee biyya Awurooppaa jiraattuuf dhiiranis shamarranis haa ta'u jechuudha. Ijoolleen dhugaaf jiraattan ijoollee teenna kan biyya Arabaa jiran biyya Awurooppaa deemuuf kan hawwii qabaniif kan garan taane nyaatamaa jiran kanaaf osoo yaada keessan waan dhugaa jiru himtanii biyya Awurooppaa kana yoo jedhanii ijoolleen shamaraa kan akka itti fudhatan beektanii biyya firiidamii biyya dalagaa yoo dalaguu baattillee mootummaan mallaqa sii kennu dalaguullee baattu mootummaan mana sii kenneetiin kan keessa jiraattu mallaqa sii kennaatiin isin galee baratuullee baattan rakkoon qabu mootummaa si jiraachisa akkas yaadan maaliif jennaan namoonni isaan haasofsiisan nitu murteessa namoonni isaan janajjanan namoonni isaan kontaaktii hojii qaban haasoin isaa baay'ee amma biyya Arabaa kana fakkeenya isinii maal yoo biyya Arabaa kana dhufu wallahi lazim waan dalagu natti fakkaanneen maal sitti fakkaatanii naan jechuu dandeettan I don't know umrii kiyya sanillee haa ta'u xiqqeenna jechuun waggaa 10 keessatti dhufe
Bakka waan akkana dalagaa akkana kana waan dalagu natti hin fakkaatu. Biyya Arabaa jedhan bakka waanuma bakka nyaadhee dhugeetuma zanaa jedheetuma taa'u natti fakkaata. Takkitti ma dhufeen ganamatti buruushii qumatii kiyya olii na qabsiifte namtittiin yalla naan jechuu eegalte. Agartanii yeroo tokko jireenyi faallaa. Kana gasiin jechuu barbaadeef biyya Awurooppaa keessa shinti beetiin ni dhiqama, manni ni walawwalama, mootummaan mana siiqannu mallaqa ji'aan siiqannu erga dalagaa eegaltee of dandeetteen booda mallaqa san si deebisiisa taqurraaci akka fakkeenyaaf yuunivarsiitii biyya keenya. Yuunivarsiitii biyya keenya ni baratta erga barattee dalagaa eegalteen booda parsantii wayii mootummaa fudhata. Isinii galee fakkeenya isinii kaase. Akka san biyya san keessa dalagaa jiru haala jiru amma ijoolleen Awurooppaa jirtu parsantiin guddaan kan barumsaan deemaniif kan dalagaa eebbifamaniitiin dalagan osoo hin taane kan miilaan deddeeman kunniin hin jijjiiraman hoggaa dheeraa waraqatan argatanii hoggaa dheeraa barnootarra turanii maatii isaaniitu turanii gargaaranii nu biyya Arabaa yoo laaltan immoo dhufnee ji'atti mallaqa erguu eegalla. Alhamdulillah rabbil alamin. Kana keessa Quraana qara'uu hin dandeenya kitaaba bisuu hin dandeenya. Hagam feene osoo jallanne hagam feene osoo karaan taane deemne yoo azaana dhageenyu yoo iqaama salaa yoo dhageenyu yoo kutbaa yeroo jummaa dhageenyu keessa keenya waa dhufaa jechuudha hanga feene jallannu jechuudha nutti dhagama bakka asii azaana dhageenna alhamdulillah asii azaana dhageenna biyya san keessa azaana dhagaa'uun nama hawwi biyya naannoo hedduutti azaan hin jedhamu gatii jedhamuuf jechuudha haala irratti onnoo jedhetti muhummin hin kijibina dhugaa hima ijoollee shamaraa qalbii isaanii boojitanii Awurooppaa dhuftan zanaa jettetti itti mootummaa sirraa kafala mallaqa nasaa nyaanna biyyee nyaadhoti mallaqa nasaa maan nyaatta mana xareedee shinti beetii dhiiteeti kan nyaattu sammaa itti nimin qulqulleessiteen indee ani bar biyya Awurooppaa kana keessa akkuma waan ciisanii nyaatanii way fakkeessanii yoo haasan isin bar baay'ee miidhamtanii shamarri biyya Arabaa bar isin baay'ee takka miidhamtanii akka ta'u fiiti dalagaadhaan hin jiraatan akkuma kennaa dalaganii bar baay'ee garaagarummaan jiru isin sa'aatiin dalaydanii nummoo sa'aatii hin qabnu just sa'aatii argan kaayii dalag jechuu danda'an garuu sa'aatii dheeraa raftii qabna nus alhamdulillah ni'imaa keessa jiru waan ollaalleef malee waan keessa jiru kana galateeffatu waan dadhabneef malee muhummin osoo hin qannasiin osoo hin dabalin dhugaa jirtu hima.